Ameerikaadhaa ibsa adda addaa kan inni baasaa jiru kana ilaalchisee akka gartee oduuleen ammaan tana bahaa jirtu jettutti dafeetiin dabarsa akka gartee yaa'ii nutti hin dalle pirezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yeroo gabaabduu dabarte tana keessatti Iiraan miilaan lola miilaa irra banuudhaan takka gartee lola guddaa Iiraan irra banuudhaaf qophii adda addaa akka warreen gorsoota waraanaatii fi ajajoota waraanaatii wajjin marii godheeti ture. Inumaatu pilaana lama adda addaa isa kanaaf qopheessanii turanii jaaniitii odeessaa jiran. Wanni isaan jechaa jiran yeroo baatii takkittii dabarte tana keessatti hoggaa lolli dhaabbatee marii gaggeessaa jiran kana pirezidantiin Ameerikaadhaa dhoo'isaadhaan garee waraana gaggeessituu fi akkasuma sanitti warreen gartee muuxannoo waraanaa qabanii wajjin marii dhoo'isaadhaa akkaataa Iiraan tana miilaan waraana miilaatiin isii tana hombalchan takkaa garagalchan irratti marii godhaa ture. Pilaanni gartee itti wal ta'e san takkaa pilaanni isaaf dhiyaate san isa hin gammachiifne jechuudhaani miidiyaaleen akka Wall Street Journal jaaniinii fi Axios jaaniin oduu tana jalaa baasaniiti jiran. Egaa irra hedduun keessan hogguu gartee lola Iiraanii fi Ameerikaa kana haasoynu nagayaan hogguu gartee warri lola kana si hojii godhaa jiru waan feetan hunda harkadhaati loluma kana nurraa dhaabaa jaanii hogguu si kadhatan ifii isaaniitiif akka gartee lola kana dhabaa jiran beekaniiti tooftaa biraatiif qophaawaa jiranii jennee irraa haasoyneeti jira. Lolli kuni arraas hin dhaabbatu fuulduraas akkuma gartee haala isiniin jee yoo boruu hin taane baatii jaha booda ni ta'a. Yoo baatii jaha booda hin taane amata lama booda ni ta'a. Lolli kuni akka gartee hulii booda ta'uutti gartee ta'uuf marsaa itti aantu ta'uuf deemutti amanuudha qabdan jeetitiin isin yaadachiisuu barbaadaa jechuudha. Maaliif oduun ammaan tana bahaa jirtu tuni guutumatti gartee waan haare'a. Okay? Tana akkasitti ogguun isinii ibse booda oduu takka gartee taniin isinii himuutu jira. Akkuma gartee na duuba gartan kanatti reefuun tana vaayis pirezidantiin Ameerikaadhaa J.D. Vaansiinis haasoo addaa tokko godheetu ture. Haasoo isaa kana keessatti warreen isa duuba dhaabbatu kanaaf waraana Ameerikaatiin moonni takka ta'inni jee torbaan dabre keessa yeroo Iiraan irratti boombii dila san darbine ni yaadatanii miti jaaniin keessaafuu bikka Hormuz kanatti. Wanni nuti godhaa jirru Hormuz kana dirqamaan banuudha. Ma yoo gartee warri Iiraan Hormuz kana qabatanii ta'an taate Ameerikaan dandeettii isiidhaa akkuma gartee biyyootan hunda keessatti nageenya bahara irratti gartee uumtu kanatti asirratti immoo nageenya kana uumuu hin dandeessu. Gaazni addunyaatis olii gad deemuu hin danda'u. Tanaafuu dhiibbaa nuti goonu tana quba qabaadhaadha. Lolli kun hin dhaabbanne jechuudhaani jara kana yaadachiisee jira. Dubagaa awwalittiin isinii fidaa jira isin ammoo qalbiidhaan dhageeffatanii gartee hamma wanni tuni gartee ifa isinii adda baatutti akka isinii galtuttiin isinii himaa jira jechuudha. Dubagaa tana jidduu oduu tanattiin isinii deebi'a. Pirezidantiin Ameerikaadhaa xayyaara warri Qatar kannaniif kan doolaara miiliyoona 450 olii kan gartee inni gaa akka Air Force One'itti amata 3 as deemu kanaaf itti fayyadamuudhaaf deemu yeroo duraatiif guyyaarraan tanaa Koree South Dakota dhaqee achitti walgahii godhuudhaaf deema jaaniitii odeessaa jiran. Xayyaarri kunis mootummaa Qataariitu kanneefi akka gubboodhaatti takka gartee giiftiidha jaaniiti gaa pirezidantii Ameerikaatiif kannanii fi pirezidantiin Ameerikaatis yeroo duraatiif eega gartee aangoo fudhate as jidduu horii hanqam takka akka dalagate guyyaa kaleedhaa ibsa godheeti jira. Dhuguma dubbachuudhaaf pirezidantiin Ameerikaadhaa eega aangoo fudhate booda yoo xiqqaatte doolaara biliyoona 4 ol akka gartee hojiitti takka gartee akka inkamaatti harkatee jira. Pirezidantiin Ameerikaadhaa yeroo aangoo tana fudhatu marsaa tana jechuudha amata dabre jechuudha horiin isaa toora doolaara biliyoona 2 ni gaajaaniiti odeessaa jiran. Guyyaa kaleedhaa eega gartee horii isaa guututti ifa godhe booda horii isaa kana guututti gartee ifa godhuu qaba. Kuni heera biyya tanaati. Pirezidantiin amata dabre
waan arkate waan kasaare waa hunda gartee daldala adda addaatis yoo godhu taate ibsuu qaba akka gartee heera biyyattiidhaatti kana godhee jira. Waan ajaa'iba isinitti ta'urraa kiriptoo karansii qofarraa Doonaald Tiraamp yoo xiqqaatte doolaara biliyoona takkaa fi tuqaa 4 ol arkate. Kuni galii isaati. Akkasuma sanitti diilii adda addaa tan bizinaasaatiif kana akkuma yaadattanitti Ahmad Dabre yeroo inni Qatar, Saudi Arabiyaadhaa fi United Arab Emirates dhaqe horii gurguddaadha achirraa hannanii fi ji'eetiin isinii himaa ture. Horiin kuni xayyaara miliyoona 450 olii kanallee if keessaa hin qabu. Kun amma gartee akka kannaatti kannameef kuni akka gartee kannaa biyyaaf kannametti inni hisaabaa jira malee akka ifii isaatiif gartee dhuunfatti kannameefitti laalaa hin jiru. Dubagaa ama tokko keessatti biliyoona 4 ol galii godhateeti jira. Yeroo duraatiif pirezidaantiin Ameerikaa kan oofisa keessa jiru kan gartee hujii akka pirezidaantummaatti gaggeessaa jiru keessaa namni doolaara biliyoona 4 ol galii arkate Doonaald Tiraamp qofa. Akkasuma sanitti ammaan tana akka odeessaa jiranitti galiin isaa takka gartee akka wanni inni gartee wortiin isaa takka horiin isaa guututti toora doolaara biliyoona 6 fi tuqaa 4 gahaa jedhaniiti odeessaa jiranii. Kanaas dhageeffadha gurra isin caalahu maaliif waan akkanaa kana as malee bika biraatti hin dhageessanii obboleessa keessan akkanatti gartee oduulee adda addaa isinii gannaqaa jechuudha. Dhiyaadhagaa warri mana keessa jirtan calenjeena harka keessaniin garuu taaptaap godhaadha. Maaliif gartee xiqqoo ni dadhabdammoo akkam owwaatu dhukkee isinii kaasu jira. Cinaan keessanuu hin rafne nin beeka sa'a tana silaa gartee kubbaa eeggachaa jirtanii hujiirra jirtanii taaptaap godhaa koppiileen godhaa sheer godhaadha. Dhiyaadha warreen ammaan tana dhufaa jirtanis oduu teenyatti fufnaa laal waa hunda dura waan haaree dhaga'uun hedduu barbaachisa. Waan haaree dhaga'uun akka gartee nama horii dalagateeti. Akkasitti gartee quba qabaadhaadha. Ogguu dhiyaatan harka keessaniin garuu taaptaap godhuu hin dhiisinaa koppiileen godhaa sheer godhaadha. Gooliin tiyya gartee har'aan tana silaa gooliin tiyya meeqa turte seetanii ilillii 10 akkanaan jaanitti ilillii 10 ilillii 10 sanis gartee daddarba warri mana keessa jirtan goolii tiyyaas geessa. Kolega akkana laal dhiyaadha. Galatooma warreen gartee dhiyaatanii ilillee daddarbaa jirtan galatooma dhiyaadha. Ittiin isinii fufaa reefuun tana oduun bahaa jirtu akkuma yaadattanitti guyyaa kaleetii fi dheengadda pirezidaantiin Ameerikaadha nuu fi warri Iiraan Qataaritti marii godhuudhaaf deemnaa ji'eeti haasawaa ture. Marii san warri Iiraan garuu nuti Ameerikaa wajjin walitti dhufnee mari'achuudhaaf hin deemnu jaaniiti jalaa didaa turan. Garuu obboleessi keessan dhugaa jirtuun isinii himaa dhageeffadha. Dhugaan jirtu warri Ameerikaadha Qataar dhaqan Doohatti warra Qataarii wajjin wal harkanii marii godhan. Inuma warra Qataar qofallee miti gareen warri Paakistaanillee dhufaniiti achi turanii akkasitti marii Ameerikaa fi Qataar Paakistaan bakka takkatti godhanii turan. Achi booda guyyaa kaleedha gareen warri Iiraanis Doohaa dheeyxeeti turte. Dubbii tana gartee maaliif ummata gartee burjaajeessuu barbaadanii keessaafuu warri Iiraan nuun galle. Ila ammaan tana marii tana godhaati jiran. Marii godhaa jiran tanatti warra Ameerikaati wajjin wal harkanii marii godhaa hin jiran. Akkaataan isaan mariitti godhaa jiran akkuma amma dura isinii ibsisanitti shuttle diplomaasii tajaaniin tan gartee gareen takka mana biraa keessa teessee gareen taanis mana biraa keessa teessee warri Qataarii fi Paakistaan isaan kan jidduu deddeema jechuu. Abaloo kana jee isinoo kam jettan. Abaloo kunoo kana ni goona jaa isinoo kam jettan jaaniiti jara kana jidduu deddeemanii gartee marii tana godhaa turan. Wanni gartee arraan tana taates sanumaatu itti fufi. Garuu gartee warri Iiraan as bahanii nuti Ameerikaa wajjin marii godhuuf hin deemnu wal quunnamuuf hin deemnu jaanii gartee dubbachuun isaanii ummatuma burjaajeessuu malee dhugatti hin dhiyaattu.
sanirra pirezidaantii Ameerikaatu dhugaa dubbatee fakkaatti. Maaliif haalaatuma marii isaanii kanarratti gartee nuti kunoo garee warra Iraanii wajjin wal quunnamuuf deemna marii godhuuf deemne jedhee dubbachaa jira. Amma duraas akkasuma jaaniitti dubbachaa jira. Dubagaa wanni arraan tana ta'e akka gartee isaan marii godhanitti dursoo Hormuz akkuma duraanitti akkuma gartee itti walii galanii qabxii 5-10 walii galtee san keessa warri Iraan guutumatti akka gartee dhuunfatee ifii isaaniitiif doonii seentuu fi baatu hayyama godhaniif sanirra walii galanii jiran. Waliigalteen tun ammaasis waliigaltee torbaan tokko qofaa jedhaniiti gaa dubbachaa jiran. Akkana jechuun torbaan tokkicha kana waan gartee Iraan gootu laalleeti achi booda waliigaltee tana haaromsina takka ammoo gara lolaa deebinaa jechaa jirti Ameerikaan. Maaliif akkan wanni gartee warri Yuuroppiidhaa godhaa jiranii fi warri Ameerikaas godhaa jiran Hormuz kana bikka lamatti adda baasanii gara jalaatiin takka gartee gara kibbaatiin warri Oman lafa gartee warra Oman tanarratti takka bahara warra Oman kanarratti karaa biraa achiin baasanii dooniileen achiin seentee akka baatu godhuu barbaadan. Gara kaabaatiin bika gartee amma warri Iraan asiin seenaa asiin bahaa jaanii gartee laayina tolchan saniin dooniin hundinuu achiin seentee akka baatu godhuu barbaadan. Kanarratti mootummaan Iraan akka jechaa jiranitti waanuma Hormuz guutumatti gartee namni tokkolleen warreen biyya alaa as keessa harka naqachuu hin qabu. Kana hogguu jaan warra Yuuroppiitis Ameerikaadhaas jechuudhaanii afaaniin dubbachaa jiran. Amma gaa akkatti walii galanitti Hormuz akkuma duraanii gartee akka duraan qabxii duraan itti walii galan sanitti qabxii 5-7 dura itti walii galan taniin isiniin jee akka sanitti gartee akka deebi'u. Duraanis qabxii san gubbaarra wanni jiru warra Iraaniitu seeninsaa fi bahiinsa Hormuz gaggeessaa. Tanaafuu gartee dooniileen hayyama warra Iraan diddee gara kaabaatiin dabruu barbaadde ni haleelamtiidha. Okay? Akkuma gartee reefuun tana pirezidantiin itti aanaan pirezidantii Ameerikaatis gartee waraanaa wajjin hogguu haasoo godhu jiru jechaa turetti torbaan dabree nuti boombii daddarbinee jirraa tana dhageessanii jirtanii boombii darbinee tana wanni gooneefis warri Iraan Hormuz keessa adoonii dabraa jirtu haleelanii. Tanaafi gartee akka isaan kanan goone adaba gooneefi jeeti dubbachaa ture. Adaba godhaniifi adaba hin gooneefi bikki isaan haleelan raadaarotaa fi bikka silaa kaampii waraana IRGC-dhaati. San jechuun warri Iraan kuni raadaarota kan gartee guututti lafa dhaaban kana odoon taane raadaarota makiinaarra kaayanii fidanii yeroo fedhan kaasanii deeman kana hedduudha qaban. Amma dura gartee Ameerikaan jalaa baballeessite. Dhiisanii warri Iraan raadaara haaree fidanii gartee bikka san dhaabaa jiran. Dubagaa raadaarota warra Iraan dhoyteef wanni takkallee nu hin jijjiiramtu jedhaniiti gartee odeessaa jiran. Gara kaaniin dandeettiin gartee warri Iraan tuni Hormuz qofa odoon taane ilaa Hormuzii alattillee dooniilee biraatillee haleeluu ni danda'anidha. Dubagaa ammaaf torbaan tokkoof waliigalaniiti jiranii waliigalteen tuni yeroo gabaabduu keessatti gartee yoo waaran qabaanne lolatti gartee deebuudhaaf isinii himuu barbaadu guyyaa har'aan tana diroonnan garagaraa kan biyya Iraaq keessaa imbaasii Ameerikaadhaa haleelaniiti jiran. Akka gartee oduuleen jechaa jirtutti diroonnan reefuun tana imbaasii Ameerikaadhaa kan gartee giriin zoonii keessa jiru haleelan kuni meeshaalee adda addaati balleessan malee namallee hin ajjeefne namni madaa'es hin jiru jechuudhaan miidiyaaleen Iraaq keessa oduu tana dabarsaniiti jiranii sanillee akkasitti quba qabaaddaadhaan isiniin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan oduu takataniin isinii himuu barbaadurraa tanarraa dubbanneeti jirra. Tan gartee reefuun tana pirezidantiin biyya Iraan gara saatiin ibsa ajaa'ibaa tokko baaseeti jira. Ibsa kanarratti gartee waan takataniin isinii himuutu jira. Pirezidantiin biyya Iraan yaa'ii gareelee lama ta Iraan tana keessatti yaadaan wal dhabaa jirtu. Garee warreen gartee faarraayitii jaamtota akka gartee haardlaayinii warra jaanii warreen imaamoota gartee akka Mushtabaa Hameeniitii wajjin walitti dhiyaaten jechuudha. Warreen biraa immoo warra jiddu galeessa. Warri ammaan tana mootummaa Iraan tana harkaa qabu warra jiddu galeessa. Warreen kuni
yaada gartee warreen hardlaayinii kana didaniiti Ameerikaa wajjin marii godhu jiranii ja'aniiti gartee odeessaa jiran. Yaanni kuni jidduu gareen warra biyya Iiraan gaggeessaa jirtu tuni Ameerikaa wajjin walii galan warreen gartee yaada isaanii kana dura dhaabbatan hiriira gurguddaallee biyya Iiraan keessatti akka gaggeessaa turan isinii himaatiin ture. Inumaatu ilaa hanqa Abbaas Aragaachiitii fi Maamad Jaalabaaf dubbii himaan paarlaamaatilleen if ajjeesuu qabanii takka isaan kun nuuf du'uu qabanii aangoorraas ari'amuu qaban jedhanii hiriira baan takkatti dubbiin jajjabaatee turte jeetiin isinii himaa ture. Pirezidaantiin Iiraan reefuun tana akka gartee garee lachuutii wajjin haasoo godhetti garee warra hardlaayiniitii fi garee warra jiddugaleessaa kana yaameeti isaan lachuu olaantoota isaanii jechuudha warreen gartee paarlaamaa keessa jiruu fi warreen aangaa'ota bikka adda addaa gaggeessu. Isaan kana wajjin marii godheeti jira. Marii tana keessatti nuti xiyyeeffannaan keenya guddaan ummata keenya tajaajiluudha. Biyya teenyaaf nagee buusuudha. Ammaan tanatti gartee wanni gartee qaamni keenya kan waraanaa injifannoo isaan nuu kennan tana gara biyya teenya hin miinetti qabxiilee nuti irra lolaa jiru kanaas fuuldura nu tarkaanfachiisuu irratti hojjechuudha qabna. Tanaafuu yeroo nu barbaachisa obsa nu barbaachisaa jechuudhaani jara kanaa wajjin mari'achaa jira. Kana keessaa akka gartee wanni isaan dubbachaa jiran tuni as baatee miidiyaaleen addunyaadhaa isaan kana addan baafneefis if eeggannaa akka godhaniin isaanii wajjin mari'achaa jira jaaniiti gaa warreen gartee keessa beekan irraa haasawaa jiran. Maaliif yeroo hedduu warreen gaa yaada isaanii kana dura dhaabbatuu fi akkasumasan keessaafuu gartee warri akka Ameerikaa fi Izraa'el qaawa kanaa kana hogguu harkan jidduu seenaniiti babal'isan malee qaawni kun gartee akka walitti deebi'u mana keessa jirtan. Taap godhaa koppiliin godhaadhaa dhageeffadhaa waan gartee muslim isinii jechaa jiru. Muslim tamam jabaadhu. Hai. Rama manuma keessa jirta? Riphisteetuma taa'u jirta jechuudha. Sin dhageenye sin agarree. Tole hayyee ittiin fufaa harka keessaniin taap godhaa koppiliin godhaa sheer godhaadhaa. Guyyaa kaleedhaa oduu ajaa'ibaa takka isinii himeetiin ture. Oduu gartee waa'ee Barziraayit irratti oduu ajaa'ibaa takkaan isinii himaa ture. Akkasumas Supreme Courtiin Ameerikaatillee yaada pirezidaantiin Ameerikaadhaa gara executive orderiidhaan baase san akka gartee warreen biyya alaatirraa dhufan heeraan dhufanis heeraan ala dhufanis ilmoo asitti hogguu dhalan ilmoon isaanii sittiziina taati. Akka gartee yaanni kuni jabaatee fuuldura ittiin rakkanne takkaa'u gartee fuuldura ittiin fufneef pirezidaantiin Ameerikaadhaa yeroo executive orderii amata dabarsaa ture san dhaabeeti ture yeroodhaaf. Akkasumas egaa dubbiin san deemtee Supreme Courtii bira deemtee guyyaa kaleedhaa Supreme Courtiin ajaja baasaniiti jiran. Torbaan dhufu kana keessatti waan dura dhaabbataniif riizinii san gartee takkaa'uu ragaa takkaa mikniyaata waan gartee dura dhaabbataniif san ibsa kennuudhaaf ta'an kuni heera gartee Supreme Courtiidhaati. Fiigaa koortiileen biraas akkasumatti gartee ibsa kana baaftii godhuudhaaf deeman. Duba gaa footoon duuba gartan tana gartee kuma laaltanitti footoon tuni beebii alaabaa Ameerikaatiin maranii akkanatti gartee garsiisaa jiran. Qaceeloon laalaa. Hammam takka ummanni addunyaarra jiru biyya Ameerikaa tana jaalatanii alaabaa teenyaan ilmoo isaanii maranii guddisuu barbaadanii jaaniiti gartee akkanatti tolchanii kaayan jechuudha. Yeroo hedduu irraa haasofnaa waan gartee footoolee takka warri miidiyaa itti fayyadamu kunis tooftaadha isinin jeetiin jira guutumatti gartee isinis bara akkanumatti gartee footoo hunda fuudhanii ol hin kaayan. Footoo waan kaayaniif qaban. Footoon tuni maana qabdi. Keessaafuu gartee warreen kolleejitti artii faa barattan ni beeytanii tooftaa akkanaa tana. Tooftaan tuni gartee artiidhaa wajjin walitti qabamtii akkasumas hangaa political saayinsii keessaas waan guddoodha propagaandaa guddoo qabdi. Akkanatti kunoo itti fayyadamaniiti gartee garsiisaa jiran. Akkana jechuun amma yaada koortiin dabarsite kana ilaalchisee pirezidaantiin Ameerikaadhaa pilaana haaraa
Pilaana gartee pilaan B, pilaan A'n heeraan dhaabuudha ture. Pilaan B'n ammoo ammaan tana pirezidantiin Ameerikaadhaa itti gabbahee jira. Pilaan B'n ammaan tana itti fayyadamuudhaaf deemu warreen shamarran garaa qaban. Shamarran ulfaatanii gartee dhaluudhaaf deeman jechuudha. Kaa'u gartee ulfaatteetuma jiraannaan ulfaachuu heeyoo kasirra beekan taate viizaa siin kennan Ameerikaa akka seentu sittin dhiisan. Okay? Dhageessanii mooraan isinii deebi'a. Pilaanni pirezidantii Trump kan lamadaa warreen gartee barziraayitii kana dhoorkuudhaaf takkaa'u xiqqeessuudhaaf okay? Akka isaan pilaana warreen shamarran gartee garaa qabatanii jiran takkaa'u gartee ulfaa'anii jiran takka ammoo akka afaan Oromootti shamarran titicha liqimsanii jiran. Akkas jaan gartee Oromoon titicha liqimsuu jaattiini warreen titicha liqimsee jiru akka Ameerikaa hin seenne godhuudhaaf deeman jechuudha. Okay? Tooftaa addaati. Tanaas gartee quba qabaadhaadhaa. Tooftaan akkanaatuni wallee nu gartee baatii amata 2-3 ni taati. Maaliif hanga gartee Trump aangoorra jiru kana enforce godhuu ni danda'a. Dhiibbaa itti godhuu ni danda'a. Hogguu gartee inni aangoorraa ka'e booda akkuma duraanitti gartee deebuun oola. Maaliif manni seeraa Ameerikaa jiran yoo Ameerikatti ilmoo dhalan taate ilmoon isaanii sitti ziinaa jedhanii dubbataniiti jiranii isiniin jechuudhaaf. Okay? Na dhagayaa jirtan. Isinii taatee jirti dubbiin tun. Daddafaa warreen banan isinii mee halees isinii meetiin jira warreen gartee harki isinii gahee jiru. Warreen nama saamtanii gartee tutujjaartan. Warreen maafiyaa 200 keessa jirtan. Warreen gartee aangawootanii akka malee gartee tujjaartanii jirtan. Aangawoonni Itoophiyaadhaa duraanis ilmoon isaanii akka jirtutti biyya alaa jirti. Sanillee gartee wanta miti. Waan haaraa miti. Garuu obboleeyyan isaanii faan faamiliin isaanii faan warreen akkasiisan gartee gara Ameerikaadhaa dhuftanii viizaa turizimiidhaatiin garuu immoo odoo gartee garaan keessan isinitti hin mul'anne jechuudha. Okay? Odoo garaan keessan as bahee ifan taane akkasitti dhuftanii ilmaan horuu ni dandeessanii sitiziinas arkachuu ni dandeessanii taka'u ilmoon teessan arkachuu ni dandeessi. Ilmoo ta'e jalatti immoo oguu ilmoon ta'e akka argatte achi booda gartee ilmoon tiyya Ameerikaa meedikaalaaf dhaquu barbaaddi. Ilmoon kophaa wayii meedikaala dheeyitti yeroo Ameerikaa hin dheeyitu warra. Haadhaaf abbaatu nama tokko gartee wajji dhufaa jechuudha. San keessa haatiinis akkasitti viizaa argatti. San keessa abbaanis akkasitti viizaa argata. Isin galtee dubbiin san keessa faamiliin gartee akkasumatti viizaan isaan kun argaman booda Ameerikaa keessatti gartee jiraachuu danda'an jechuudha. Itti aansuun boodarraa gara gartee status change takka change of status jettiin mootummaan Ameerikaadhaa change of status godhanii eega gartee Ameerikaa tana hogguu hedduu dhufuu eegalte booda gaa awwaan biyya tana jaaladheetiin jira manaan kireeffadhaa maarreedhaa jinniidhaa achi booda gartee gara green kaardiifatti si jijjiiranii tooftaa tana ta'e isaan gartee didu jiran. Ilmoota kittiidhaa miti. Sababa ilmoota kittiitiin faamiliin guutuun Ameerika galtiidha. Isin galtee